أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برنوتا كينيا تاب أصول الثلاثة الرجر. فنافو تاب أصول من سدين الرجر أجتشو. واهي Rasuulli waggaa 10 Makkaa keessatti tawhiidatti waamee ga'ee eega waggaa 10 samii ol bahamee salaata fudhatee dhufe. Makkaa keessatti immoo waggaa 3 taa'ee eega waggaa 3 hijiraa gara Madiinaatti ajajame jennee dhaabne. Hijiraa jenne wal hijratu hijiraa jechuun jechan isiniin jedhu kana sirriitti dhageeffadhaa akkadha hin jijjiirina akka biraatti. Inni galee akka biraatti hin jijjiirina. Waan bakka biraatti duraan qaraatanii intinii taatan qara'uudhaaf waan ta'eef akkan isiniin jedhe isa qara'uu jirtu isinii himu kana fudhadha. Kan bakka biraa hin fayyadamina. Yeroo baay'ee dongora kan bakka tokko tokkotti dongoree dhufe isa sana qabatee fi gaafa duraa gurraan dhagaye sana qofa qabata. Toltus toltuu baattus miti sirriitti hordofaa waan hin jedhu. Wal hijratu hijiraa jechuun yookaan godaansa jechuun الانتقال سكون من بلد الشرك بي شركين كيس جرو الراش سكون إلى بلد الإسلام غربية إسلامات في قاله والهجرة هجرة جتون الانتقال سكون من بلد الشرك بي شركين را إلى بلد الإسلام غربية إسلامات سكودا أجتو سيقالي أكسي أما بيا شركي را بيا دين إسلاما كيستي قيفتشون دندين بيا أمانتي كيستي قيفتشو هندندين بيا سنرا بكا بولو تمو سكودا أجتو أيه هجرة جتون كان أما أسد هجرة كان جنا نكوني إنه نلبته والهجرة هجرة فريضة درقما قدمتون والهجرة قدانون فريضة درقما قدمتون على هذه الأمة أمة نبي محمد كان الرتي قدان سيدر قام من بلد الشرك بي شركير إلى بلد الإسلام غربية إسلامات تسكون درقام وهي هجران كن قدان سكون باقية هفتورة إلى أن تقوم الساعة هم قيامان أبتت واهن قيامة قدان سبية شركي راغر بي إسلامنا تقدانون ترتورا هفتو هنس خمنس هندبرتس سيقالي كناف بي إسلامنا amantii kee keessatti gaggeeffachuu dandeessu keessatti godaanuun akkasii jechuudha. Hijiraa jechuun waan akkanaati. Fariidaan isii dirqaminaan isii isa kana. والدليل رجان قوله تعالى جت ربي قلت إن الذين توفاهم الملائكة warreen maleekaan isaan ajjeessite warreen maleekaan isaan ajjeessite إن الذين توفاهم الملائكة warreen maleekaan isaan ajjeessite ظالمي أنفسهم
lubbuu ofii lubbuu isaanii miidhoo haala ta'aniin maleekaan lubbuu isaanii ajjeesite jechuun lubbuu isaanii fuute. Aayanni kun akka Imaamul Bagawiin jedhutti ummata tokko islaaminaa himatanii hin godaanne. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جدا لكن رسول ربي تي وجن مهم قداني غير رسول الله مشركات مكة كيستي هون ماليف كيستي شرطي الإسلام إننا كيبلودا نمني إسلام رسول ربي تركبون دركم بيا مكة كيستي غافتنا هفون هم برباچس garuu ummanni kun immoo hin godaanne. Siigalee hin godaanne isaan keessa turan, ummata Makkaa keessa turan. Wayituma mushriktoonni gara Badrii bahanuu muslimtoota isaanii wajjin akka muslimtoota lolanuuf mushriktoota wajjin bahan gara lola Badrii. Akkasitti achi keessatti immoo ajjeefaman. Yoo biyya keessa ta'an kan isaanii wajjin loluu didan ummanni mashrikaa sun hin dhiisan kaanee isaanii wajjin akkaan dhaabanii qabeenya qaban horii qaban ilmaan qaban achi keessa daanuu isaan diddee hin deemne achi keessatti didanii ta'an yoo immoo hin lollu isinii wajjin jedhan mushriktoota wajjin isinii wajjin baanee lollu jedhan ummanni mushriktoota hin dhiisan kaanee isaanii wajjin baanee ajjeefaman sababaan aayata keessaa isaan keessatti buute kanaaf inni alladhiina tawaffahumul malaa'ika warreen malaayikaa lubbuu isaanii fuute zaalimii anfusihim lubbuu isaanii miidhoo haala ta'aniin iddoo mushriktootatti hafuudhaan eega islaaminaa fudhatanii digalee qaaluu ni jedhan fiima kuntum maal keessatti taatan jedhaman qaaluu ni jedhan fiima kuntum maal keessatti taatan wayita isaan hin jedhamee قالوا نجنا كنا نتاني مستضعفين لله فرتاني في الأرض دجي كيست لله فرتاني دجي كيست لله فرتاني جدا كتاب بكت ديس أكس إن يتقالوا جتشو جرا مشرك توتا ملايكا كانت جتشو جرا قالوا نجدا مشرك توني فيما كنتم ميمان كيستاتن غريكم كيستاتن مسلم توتا وجن تاتن مو مشرك توتا وجن تاتن بيقالي إسان مو عذري همتن قالوا كنا مستضعفين بر الله أتاني في الأرض دجي كيست الله أتاني كناف بهني جدا ربي نمو ديبسا إساني قد إيمان جدين عذرين ساني بين بيكي جرا أكا ديبسان ساني كون صبتي إسان الرعذري كان انقبل ليه قالوا نجدا ألم تكن أرض الله سلدتي ربي هنتاني واسعة بلو هنتاني فتهاجروا فيها أني سيكي ستي قدان تنبلو هنتاني دتي ربي دا يقالي دتي ربي بلو هنتاني أني سيكي ستي قدان تن مدينة سني فنجرو أرى رسول الله صحابان عليه الصلاة والسلام صحابني قدانا مالي بساني وجن قداننا فأولئك جركسي ثم مأواهم جهنم وصبت إساني جهنم أجل ربي ديدن إسلامنا داف شرط جنة غافة سنة كيسة دي إسلامنا اللي هدبتن لكن إسلامنا دبتن هو ماليف مأواهم جهنم جدين واني جدين واني جهنم إساني غافة سنة إسلامنا nama qeebalamuudhaafi yeroo rasuulaa san godaanuudha. Yoo godaanuu diddee Makkaa keessatti haftee uzriidhaan malatti islaaminaan keessirraan qeebalamuudha. Kanaaf Rabbiin fa'ulaa'ika jarra akkasiisun ma'waahum qubsumti isaanii jahannami wasaa'at waa hammaatti masiiraa jahannam itti deebii namaa tahuudhaaf waa hammaatti. Kun ragaa Rabbiin uzrii isaanii hin qeeballe. Uzriin isaanii baaxila. Qeebalamaa miti jechuudha. warra uzrii hin qabaanne kun uzriin qabaatin taa'an jechuudha. Laakiin Rabbiin immoo keessaa baaseera warra uzriidhaan
hafe akka Abdallaa ibnu Abbaasii fi haadha isaa warra mustadcafoota faatu jira. Rabbiin maal jedhee warra immoo cuzrii qaban illal mustadcafiin warri lallaafoo tahani malee. Min arrijaali dhiirowwanii fi wanni isaa dubartootarraa walwildaani ijoollee yastatiicuuna kan hin dandeenye hiilatan mala tokko wahii dhahachuun mala kanattiin bahaa. Ummanni mushriktoota hin dhiisan warruma godaanuu kana warri godaanu hundi isaatu dhokatee ba'ee jedhan. Hattaa rasuulillee Abuubakriin illee sahaabaan hundinuu dhokatanii ba'an jedhan wayi ta'u. Umar ibn al-Khattaab qabu. Daariitti achi ba'ee gaafa bahuu ka'u seefii isaa ol qabee seefiin kiyya hammallee beelatti jirti waa tokko hin nyaanne namni na barbaadu as bahi jedhee Umar ibn al-Khattaab qofatu mul'atee bahee jedhan. Kanaafuu warri lallaafaan ni baana yoo jedhanis hin dhiisan maal jedhanire gadi godhatanii taa'an. Abdullah ibn Abbas ayata kanarratti wa'ana min al-mustadcafiina jedha. Anillee warra mustadcafoota rabbiin cuzrii isaanii godhe sanarraa hin ta'e gaafa sanaa. لا يستطيعون كان يندن حيلة مالا تقرهتو ولا يهتدون كان هم بيكني كان هم قجيل سبيلا كما كراتين اللي كان قجيلو هندن ديني أمتا كان عذري ربي إساني قد جتشو ورا عذري كبو ديرا في دبرتو ترى جولي ددبا هجرار راجتشو لكن يدو مشركات تتان ثم كذ جنانو عذر بهم قد فأولئك جر كسيس عسى الله ربي النقا أن يعفو عنهم إساني فر دربون ربي النقا وكان الله ربي انتي عفوا إنما فر دربا غفورا أرارما كان عبد الله بن عباس إسا في هذا إسان لي ور معذورة عذرين إساني قد أمر راهي يججو سيقلي أمان نقافقا سركي ربي وجن نقات هذا أكنت ربين عذري سي قد ججو غاف ربين دبنك عذري كن إبيك ججو أنا فكسي ججو سمت دامنو وقوله تعالى أمسجد ربي قلت إيتي يا عبادي يا قبروتكي الذين آمنوا إسانا أمنتن يا عبادي يا قبروتنكي الذين آمنوا إسانا أمنتن إن أرضي واسعة دتينك يبل أولا فإياي فاعبدون أنا ما قف جبرا جد ربين أنا سمرات ربنا وصلى اللهم وسلم على محمد أصوم بهندرتي هجران أكسي بي إسلامنا كيستي ألفوتشون دندين بي إسلامنا كيستي قيفتشون دندين أما فكينيا في يالا تاني جبتاني بي توكو فكينيا بي أمريكا كنا بي أوروبا كنا نامي با يدا كودا مرات نقالي بينا با يدا كودا مرات إسلامنا كيستي قيفتشون دنديسا إندنديسو bakka garii gariitti yoo jiraate malee islaaminaa kee guutuutti gaggeeffachuu hin dandeessu. Akkamitti ilmoo kee guddisuu hin dandeessu. Tokko haadha manaa kee ajajachuu hin dandeessu. Eegalee ilmoo kee guddisuu hin dandeessu. Ilmoo kee ajajuu hin dandeessu. Namaa hoo karaa Awurooppaa kanatti haadha manaatu abbaa manaa hiika. Isheetu manaa gabbee jedhan faallaa. Tokko ilmoo kee gaafa siin dhalatte damoosa ni baasan. Eega damoosa baasan yoo isaantu guddisa. Guyyaa guutuu achi oolte. Yoo haadha manaa kee dhoofte yookaan ilmoo kee dhoofte itti gaafatamta. Itti hidhamta. Biyya akkanaa biyya dhaqanuu rabbiin hin geessin. Kanaafuu rakkatanii biyyuma islaaminaan keessatti namaaf mijatu keessa taa'utu bareedaadha. Wamal hayaatu addunyaa illaa mataa'ul guruur. Haqiiqatti yoo laalle jireenya addunyaadhaa meeshaa daguuti yeroo gabaabduudha waan ta'eef qabeenyaa jecha biyya sana keessatti dhaquun waan barbaachisaa miti. Hattaa masjidni nama dhaabatu yoo dhaabatellee salaanni juma'aan maal ta'u tokko hin jiru jechuudha. Digalee hattaa bakka silaa islaamni jiru jedhamu kanaayyuu naannoo Minisootaa kana masjida keessatti muwazziniin qophaa isaa azaanii qophaa isaa iqaammate salaata. Biyya akkanaati jechuudha.
biyya Faars waan uumiti. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.